Okay. Ifama iddoodhaan bahee jedhee hin gabaabsaa anyway harka dheerataa jirti. Wanni isin jechuu barbaadee jedhee warroonni namoota kumaatama kaan hojii haasa'ee jedhee namoota community 50 olii Yuuroopiif Austraaliyaa qabatee Kanaadaa qabatee kan wajjin qunnamnee jennee so waamichi kiyya know yeroon kun hedduu gabaabaadha ji'a dhuftu keessallee hin goona garuu kana bara kana kadhumaa kana keessattuu warra Ameerikaadhaa fi godhaa jirra warra kaawwanni akkuma isiniin jedhe warroota ji'a torbaffaa akkuma caalundhe jechuudha hanga ji'a saglaffaa ji'oota lamaan san keessatti koominiitoota kara 50 kan isin qunnamee jedhe saniin carraa imeelii kennu tokkoffaa imeelii kennu weekly basis argattan jedhee abdii qaba because every week sometimes harba sometimes jimaata ni erginaa hin argattan update warra hin arganne immoo please imeelii sign up godha free imeelii argachuun freedha waan keessa jirru waan dabarsinee gabaabsinee samarii isinii kennina jechuudha anyway waggaa dhuftu waa hedduutu nu eeggataa nullee of qopheessinee jirra hanga dandeenyuun karaa kaafee ammoo rabbi itti nu guuta jedhee abdiin qaba. So waamicha kana akka itti hirmaattanii fi warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtanii iddootti illee otoo ilaaluu akka gargar baanee jennee warroota sanniin warroota gumaacha nu gootan kan maqaa keessan hin beekne kan gatii gariin ammoo koominitii irra waan dhufneef koominiitiitu walitti qabee mallaqa sun nu kennee jedhee kanaafiyyuu community invitation keessan community ni dhufa garuu isinillee itti hirmaadhaa isin jedha liistiin hin qabna tokko tokkoon itti hirmaadhaa haadha geettanii barbaadaa waan irra turre waan irra itti deemaa jirru karaa itti deemnu karaa sirreetii moo ilaalcha keessan kara keessaatii kan ta'e waamicha gochuu barbaada yeroo guddaa it's so important jechuu kiyya wanta yeroo guddaaf mataa kiyya keessaa akkamitti uummata keenyaan bira geenya kan jedhu kan bira geenya jechuudha namoota keenya ka du'aa jiru kan walla keessaas ta'ee kan wallaga keessaa Harargee keessaa bakka marayyuu nin arginee jenna anyway tokko sana yaanne keenni guddaa jechuudha so qophiin sun harbaa kana imeelii ollaa.org irratti register godhaa achumaanillee memberillee ta'a make sure imeeliin 3,000 ol qabnaa hangamiin keessan argataa akka jirtanii hin beeku. Imeeliin irraa jimaata yoo argataa hin jirre imeeliin keessan yookiin spaamii deemee mee ollaa jedhaa research godhaa imbaasii jedha. Yoo isinii dhufuu baate ammoo carrama kanaan fayyadamee please nutti himaa jedha because wanni isinii erginu importantiidha. Akkuma tiisisaa iyyuu hoy jechuu otoo hin ta'in ani ilaalchi kiyya enerjii keenya mallaqa keenya taargetii ka ta'u qaba. Target ka ta'e galee nam tokkotti kennine dhaaba tokkotti kennine dhaaba sana immoo evaluate gochuu danda'uu qabna. Mallaqa dhaaba kanaaf yoo kennine dhaabni kun barana maal godhee eenyuuf kafalee meeqa kafalee kan jedhu wanna taaksii irratti guuruu wanta dhoksaatii miti nuti warra laabii hojii dalagnee jenna. Waan nama dhibuu miti jechuudha herregni keenya very simple straight forwardidha. Public lebbaan fe'iyyuu ilaaluu hin danda'a because akkuma beektani hattuun gantuunuma keessa jirti afaanuma keenya dubbatti. Fira fakkaattee ka Oromoo wajjin baay'ee diinoo otoo hin ta'in fagoo dhufee otoo hin ta'in kenna keessa waan ta'eef kanaafuu ammallee irra deebi'eetiin itti hirmaadhaa make sure imeelii argataa jirtan jedhee abdii qaba yoo imeelii argataa hin jirre taate tiraashii keessanii yookiin bakka addatti seef ta'uu danda'a laalaa yoo san dhabda namoonni nutti himaa isiniin jedha please make sure sign up godhaa make sure memberii ta'a. Qabxii lammataa irra duratti walgahii kiyyaatti illee dubbadhee ture. Amiin walgahii press conference keenyatti illee dubbadheen ture. Inni suni waa'ee gaafa inaugureeshinaa sagantaa tokko qopheessaa jirra. Sagantaan nu qopheessinu kuni namni keenya beekaan baay'eedha. Walumatti dhufuu dadhabne malee waa maraa rabbi nu kennee jira. Qabeenyas, beekumsas, baay'innas waan hunda nu kennee jira. So nuti warra irra beeknu jechuu kiyyaa miti tasuma yoo akkas ta'e jiraadheen dogongoree dhiifama haga beeknuun isiniin deemna jechuu kiyya amma ka sagantaa kanarratti waa'ee beekumsaa akka kaasee jedhee fi wanti nu godhaa jiru ollaan godhaa jiru yoo as nama 10 dhaabbanne yookiin ammoo nama 20 yoo as dhaabbanne bu'aa maal qaba akkamitti mallaqa nama keenyaa kan as deema achi deema akka jennu kana seef goona yoo nama kanaan ammoo achi deemaa jennee wanni suni
jijjiirama hanga agarsiisaa kan jedhudha kaalkuleet kan deemaa jiru jechuudha. Walgahii takkaa lama guyyaa saniin duratti hin qopheessine jenna kan uummata pireesiingii jedhamu. Amma galgala kanatti Ooyyaa wajjin Naadiyaan sagantaa qopheessitee jirti. Ooyyaan amshur Ooyyaa baay'eetu keessa jira. Seeta guddaa akka Atlaantaa, akka Minisootaa, DC kunniin keessa jiru. Including Kanaadaa illee warroonni Kanaadaarraa dhufanillee waan jiru sagantaa kana jechuudha. Jara wajjin haasofti. Kuuwwan immoo community keenya liidarii irra jirtanii nuti sometimes nu ta'uu dhabee yookiin hojii nuti guddateetiin seeraan isin affeeroo irraanfanna nu hanqatti garaa nuti hin jabaatiin nu lallaalina. Kanaafuu sagantaa kana itti hirmaadhaa. Sagantaa kana itti hirmaadhaa deemaa otoo hin ta'in itti hirmaadhaatiin mee yaadatti kenna islaa wanni nuti itti yaadaa jirru kun akkamii amma gaafa inauguration kana beektanii harki guddaan namni achitti ol ga'u warra biyya kanaati. Keessattuu ammoo warra poolisii waan adda addaa irratti dalagu warra aangoorra jiru. So bakka kanarratti kaampeenii adda addaa godhuuf deemaa jirra. Januaarii 15 irraa jalqabnee kaampeenii tokko waa gadi baasuuf deemaa jirra. Kaawwannuma jijjiirama qaba kan jennu of course hanga dandeenyu nullee haa garuu inteenne jirtu waan tokko otoo nambifatanii dalaguu barbaanna ji'a ji'aan Febraarii keessa Januaarii keessa illee Febraarii keessa illee sagantaa adda addaa baasaa jirra. Sagantaa kanneen waamicha isinii goonee jenna. Dhaabbilee Oromoo hundaafiyyuu community obviously waliin dalagaa jirra. Oromoo global Oromoo community so jara hin mari'achiisna. Warroonni kuwwan akka tasaa ta'e carraa ta'e walii argine wanna kanarratti hirmaadhaa yaada nuuf kennaa sagantaa roobii dhufuuf illee torbaanadhaa jechuudha. Itti hirmaadhaa yaada keessa nu kenna nu qeeqaa nutti hima. Fagoo ta'inni otoo hin ta'in jechuu fi waa'ee tokko konfiraansii keenya irratti wanni nu dubbataa jirru harbaa press konfiraansii Naadiyaan qopheessisuun isinii ta'ee waan faayidaa qabdu waan sammuu keessan keessa jirtu dubbataa jirra moo callisneetumaa iyyaa jirra yaada nu kenna. Because sa'aatii nuuf mijaa'etti waan san qopheessinee akka isin beektaniif godhaa jirra. Dhugaa isiniin jedha. Mottummaan Abiyyi kun Ruhiin yoo keessaa bahuuf taatu iyyaa jira. Naafxanyoonni ta durii dhiiga keenya dhugaa baate naafxanyoonni warra tokko miti yookiin Amaaraa yookiin Tigree miti. Naafxanyoonni Oromoon illee naafxanyaadha miti maqaa amma aangoorra jiru so akkasitti naa beekaa jedha. Naafxanyoonni kaqara nuti kophaa keenya nu nyaataa baate amma addunyaan itti quba qabaa jirti. Sudaan waan godhaa jirtu agartanii jirtanii UAE'n interestiin isii kan Abiyyi irraa qabdu Abiyyi waadaa seeneefii jira. Lafa kennaa fi biiznesaaf waadaa seenee jira. Mootummaa Ameerikaa ammoo wanni inni waadaa seenee fi enterpiraayizii ikonomii liberalizeeshin jechuudha. Sigalee akka eerlaayinii akka teelokaamii kanneen akka liberalaayizii akka godhuuf akka maaliidha kaapitaalizimii garasitti akka hiikuuf waan barbaadan saniif waliigalteen jirti. Sun ammoo mootummaan Ameerikaa akkuma isin jedhu bakka hedduu jira. State Departmentiin Kongressiin kun ammoo addatti jira kanaafiyyuu nuti warri waliin uummatatti constituency correspond godhu obviously warroota kanneen. Wanni kana isiniin jedhuu fi kan ofuu jiru gaara. Wanti gaariin ammoo tokkoffaa warri kaleen nyaataa bahee fi warri hadha nyaatuun deemaa jiru rabbii walitti kaasee jira. Akka nuti gumaan baafanne kan dhooge Abiyyi aangoon itti mi'ooftee ofiillee biyyallee qiletti galchee jedhe. Amma even mootummaan miidiyaa isa faarsu kun keessatti irraa bahee ni jira. Amma gaafiin attam goonaadha. Interestiin USA security qofa biyyuu naannoo san tasgabbeessuu qofa. That's number one thing irraa qabdu. Yes, economy xiqqoo irraan qabdi because marketii friendly warra Ameerikaatti gochuu barbaade sun hin gargaaru. That's not the main thing. Warri Yurooppii ammoo refuujiidhaaf baqatee du'aa jira. Kanaatu kanneen lamaan kan jiru sodaachisu. Dhimma human right dimokiraasiiti miti. Nuti ammoo mootummaa waan hin taaneef always dhimma dimokiraasii fi dhimma human right hin deemnee jenna. So nu beekaa jechuu barbaadeetiin. Garuu amma naafxanyoonni addunyaa waan itti baay'attee jirtuu fi akka kaleessan deebitee wanna gochuu hin dandeettu. Amma kana rakkisee jiru jiidhaa kenna gowwaa kenna ka diina wajjin hiriiree nu ajjeesisaa jiru. Naafxanyoonni kalee TPLF uummata keenya dhiiga xuuxee waggaa 30 aangoorra turte kan biyyaan baaste jara fixee as deebi'a kan jedhu. Nuti ammoo godhaa jiru ammatti yeroo kanatti diinni keenya hin dogongorina. Because namni keenya gariin
mootummaa biyyi ka Oromoo ajjeesaa jiru dubbatu waa'ee TPLF ka qaree ajjeesnee manatti galchine irraa dubbachuu barbaadee jira. Maaliif fookasii keessan balleessuu waan barbaaduuf akka isin dhimma kanarraa gaafattan hin barbaadu. Kanaaf akka nama keenya si galee seenaan kan wajjin dhaabbatte amma diinni keenya tokkoof tokko qofa. Inni sun maalidha? Abiyyi fi mootummaa PP deeggartoota isaa jechuudha. Abiyyi ammoo gocha inni Tigraay irratti godheef gaafatamuu deema. Gaafa sun banamte ammoo nullee kana qofa otoo hin ta'in waggaa 30 dabreef Oromoo miila dhabee Oromoo ru'ii dhabee gudeedamee jedhee mootummaa TPLF jalatti mootummaa ammaa kana jalatti kanaabillee yeroon hin dabartu tasumayyuu irratti kadalagaa jiru justas achumaayyuu haa ta'u hin qarqaarree jenna warra mirga namaatiif dhaabbate warra naannoo ofiitiif dhaabbate ummata Tigree waliin jirra TPLF waan biraati ammaaf diinni keenya tokkoof tokko hin jaanjahina warroonni PP keessa jirtanii ammoo agartanii asiin durallee dubbadheera torbaan lamaan duratti imbaasii addunyaarra deemeetiin mootummaa Oromoodha. Oromoon aangoo irra hin jirtu waan isin ijaabe. Amma keenya dhadhan. Amma yoo Somaaliyaa dhadhan akka jiruun Oromoon hin jiru tokko. Kaleetti Tigree ture hadha Amaara qofatu jira. Warroonni si galee mootummaan kun PP'n intirestii Oromoo of keessaa qaba jedhee yaadee jedhee. You don't have to seenaarraa dhaga'uun qabdan wanni inni godhe ilaaluu dandeettanii jedha. Mee kanumatti hin dhiisee jedha yaada keessan nuuf ergaa galatoomaa sagantaa dhufurratti warri warqaatan itti hirmaadhaa gaafadhaa isiniin jedha. Kara kaan irratti ammoo waggaa dhufturraa jalqabee I'm gonna be more active akkuma isiniin jedhee hopefully at least press conference sunillee itti fufaa sagantaa adda addaa irratti illee waliin mari'annee wal mari'achiisnee haasofne jenna jechuudha. Laala just ani kan inni haasofuu fi wanni haasofnu waa irra ooluu qaba. Haasofni qofa otoo hin ta'in wanni nu dubbannu tokko hanguma tanallee taatu asii achiisuu danda'uu qaba. Sun maalidha? Waa'ee ijaaramiinsa irratti. Waa'ee ijaaramiinsa kanarratti yeroo baay'ee namartu hin dubbatan. Amma laalaa walgahii otoo yaamnee jennee meeqatu dhufee jedha. Gaafa laakiin namni wal lolu namni wal arrabsu dhibbaatamaan dhaqee jenna. Gaafa hajaa importanti dhufnee hin dandeenyu. Koominitiin keenya wal ijaaruu qabna. Gaafa balaa qofa walitti dhufuu otoo hin ta'in gaafa kaaniin wal bira dhaabbannee of qopheessuu qabna. Aangoodhaaf biyya sana bulchuu wal qopheessuu biyya sanii miti Oromiyaa bulchuu of qopheessuu qabna. Naannoon martinuu abbaa aangoo ta'uu qaba. Naannoon martinuu of bilisoomsuu qaba. Ka tokko irra beekuu hin jiru. Kanaammoo tokko bilisoomsee dhufeetiin tokko carraasiif hin kennu. So nuti gara keenyaan akka ollaatiitti kara sadii hin dalagaa jirra. Of course garii miidiyaa irra dubbachuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu bara 2021 kana keessatti jijjiiramni asii gadi wanti nuti hammaatu hin jiru jijjiiramni dhufan jedha galatoomaa fayyaanaa ta'a.